Ruutaan poolis xaabiyaatti erga nu kaasastee booda nuti achitti argamne ishiin achitti hin argamne. Sababa achitti argamuu dhiisuu ishiitii fi akkasumallee maqaa subaatiidhaan nu kaasasuu ishiitiidhaan nuti immoo edda ganaa sadan isaaniiyyuu walitti qabnee gannii fi Ruutaa kaasasneetu jirra. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan siniin jechaa subscribe like naa gochaa na jajjabeessaa warri jirtan eebbifamaa siniin jechaa warri kaanis jaalala waaqayyootiin na jabeessaa subscribe naa taasisaati moonii na guuchisaa siniin jechuun jaaladha lammiiwwan koo qaalii siniin jechaa. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf gochaan ganniin goote gaarii miti jechuudha. Garaashii dhiibdee yeroo iddoo kana dhaabbattuyyuu anaan na ajaa'ibde jechuudha. Maaliyyuu haa ta'u maal haadha dhossitee mucaa fuudhuun ishii jechuudha dogoggora guddaa fi dogoggora guddaadha jechuudha. Sii gala miti osoo mucayyoon kun jechuudha waan tokko taateetti ta'ee lubbuu ishee irratti akeeka fudhatteetti ta'ee jechuudha ati nama maali mooyii nu sobdaniitu miidiyaa irratti waan akkana haasoftu. Ruutaan immoo buziyyeedhaan dhuftee haala sanaadhaan qubatti qabdee itti fokkoraa kan ture si'idha jechuudha. Mee ganniitti maaliif hin fokkorre maaliif gaarii goote jechuun ni dandeessa. Gaarii maaliif goote dhala kee okkoo si jalaa butteeti jechuudha. Ati qoy jechuun ofiin taatu ati qoy ofiin taatuun siin jedha ofii ta'uu dhabuun kee dhala keessi harkatti miidhaa akka jiru barteettamoo hin barre Ruutaa. Barteettamoo hin barre qoy dhala sana gaggaragalchitee waan hundumaa isaa ilaalteettaa qoy ilaalteettaan siin jedhamu maa wanta gaarii ta'e laatiniif kan akka dinnichaa kaarotii abukaadoo garaagaraa ati jechuudha achumatti baqqaa gatteetu asii wakkabaa hoolta jechuudha. Haadhadhanii dubartiidhaan yookiin immoo mucaa kootiif nama jiraachuu nama aarsaa kaffaluu barbaadeedha hidhamuu hin fedhu jettee dubbachaa haasawaa kan jirtu yoo ta'eera ta'e haadha ta'iitii nutti agarsiisi. Bakka innaa dammoo haadha hin jedhin. Ishi haadha jechuu hin dandeessu ati Ruutaa dhugaan siin jedhe. Bakka haadha sila dhalteef osoo hin taane haadha jechuun guddisarratti. Mucaan kaleessa isinitti mi'argitaniittu miti. Mucaa waggaa 16 ijoollee 2 kadhattee guddisaa kan turte. Achi osoo ishiin hospitaala bukkee ciiftu warri hospitaalaa jechuudha fooqii wayii ijaaranii fi akka mukaan jechuudha ijaaranii fi lafarratti osoo hin taane achirratti jiraachaa turte. Amma garuu biyya kootti galeen hojii eegalee jiraadha jettee maashinittiidhaanii dinnicha xabbasanii baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf namoonni baay'een ishii jajanii akkaawuntii ishii kennamee akkaawuntii kooratti birriin galaa jira jettee jechuudha. Qalxaaffaa waan taate intala buttaa jiraati xiqqoo wayii qumqummee waan taate intala kadhattee dhala guddisteen fakkaattu dhugaa dubbachuuf argitaniittu ta'uu danda'ama. Argitaniittu ta'uu danda'a mucaa magaalaa namoota deeggaru ijoollee xixiqqoo kana deeggaru jala deemtanii jechuudha. Feesbuukii fi tiktookii qaba maarifa waan ta'eefanii wanni isaa hin qabu maleeyyuu barreessee yoo asirratti isiniif fiduu hin danda'a ture jechuudha. Ajaa'ibanii garuu feesbuukii irraa kan argaa ture jechuudha. Haadha jechuun kanadha malee haati sila bifaan bareeddee akkasumas chaappistiikii kuulattee calqee gaarii uffatte miti. Bakka miidhamaa jira mucaan kee miidhamaa jira Ruutaa dhugaan siin jedha irra deebi'een siin jedha miidhamaa jira. Bakka ilaali mucaa kee dhiisee biraa midhaan. Dhiisi hoduusaa, dhiisi haasaasaa hin beekne akkatti gaalli kee deebu akkatti manni kee dhaabbachuu danda'u ittiin barre wanta ta'eef hanga gaafa baruu dandeesse hanga gaafa of ilaaluu dandeessutti dhiisii galii taa'ii siin jechuu barbaadan. Eeshimmoo erga kaasastee maaliif achitti hin argamne baqqaayii mucaan kiyya naa dhufeera naa argameera wanta ta'eef dhiifama jettee maaseera dhattee dhiifama gaafattee biraa hin bahin. Abrahaamiin osoo hin taane jechuudha. Abrahaam achi dhiisii haa ta'uyyuu malee jechuudha. Ishii kun amma Abrahaam tuffachuu osoo hin taane seerayyuu tuffattaniittu jechuudha. Abrahaam immoo waraqatichuma sanatu bakka ishii jedhee seerramma ishii jedheen dhiisu maaliif jennaan indee taa'anii tokko barreessanii itti kennanii hojii osoo qabanuu jechuudha. Orofaa isaanii kennanii jechuudha. Isa kanaafuu kuni maal jechuudha ishii ati dhamuu dhiisii ni dhamtan si jammarre seera isa kamtu sinidha seera isin qabdan qubaatti natti fakkaate jechuudha. Kanaaf iyyuuti maalidha inde ganniinoo akkamitti dhaneshi osoo Ruutaatti nimiin gara akkatti jabaatte ashaboota dhugaa dubbachuuf taanaan ganniin kun ashaboo natti fakkaata si jammar jechuudha.
wanti qubna gara ishiin qabdu hin jiru jechuudha. Mucaan ishii bukkee dhaabbatteetu maraatte jechuudha. Indaa'uma iyyuu baga toora galchitee fidde eleeruutti argitaniittu itti gaafatamtuun ganniidha jetteetu dursa ganni achi booddee immoo itti gaafatamtuun lammataa ruuttaa itti gaafataman sadaffaa efaa immoo jechuudha. Waan tokko osoo hin dubbatin waan dubbatu wallaalee hanga dhumaatti jechuudha. Dhaabbateetoo dhaggeeffatee jechuudha. Waan haasoo maal qabaree jechuun inni illiinaan isaa iyyuu ermeelluma arguun barbaadu abiraan faana jechuudha. Akkamittiin akkas gochuu dandeesse ishiin okko nama guddaadha kanarraa deebi'i kun sirrii miti jechuu dhiiste ganniin akkamitti dabalamuu dandeesse jettee buziyyeenis bakka anaan na kassasaniiru ishiin immoo barbaadaa turte miti naa kassastu viidiyoo 2-3 irratti naa kassastu akka ishiin gara seeraa deemtu nan barbaada karaa naa taate jettee waanta turteefi kinoo haala kanadhaan egaa kassasamanii jiru diraamaa isaaniitti ta'uu dhugaadha ta'uu wanti beeknu garuu hin jiru jechuudha sin jechuudha ruuttaa kiingi jedha yoo ishiin booda kiikiin ta'in jechuudha. Ishii maal beektu silaa dhaloonni yeroo hammaa immoo tukuratiin isaa maal irratti isinitti fakkaate koomentii irratti jechuudha. Garuu koomentii irratti osoo hin taane jireenya mana keessaa bakka tukuratiin ruuttaa warra kiingi jedhan irratti osoo hin taane dhalashiif gaa'ila ishii maal ta'ee gaa'illi koo akkanatti burjaaja'uu danda'a jettee gaa'ila dubartoota Itiyoophiyaa keessatti argamanii xiinxaltee naannessitee yaaduu qabdi turte. Ishiin maal yaaddi isinitti fakkaate? Ishiin maalidha kan ishiin hubattu isinitti yoo fakkaatedha ta'e koomentoota akkasumas immoo warra tiiktookirraa ruutiyyeen okkoo gootam dubartiin akka ishiitii jirti jabduu cimtuu warra jedhan jechuudha. Ishii warra akkasiiti jechuudha. Warri cimtoota jedhamanii warra dhala qamamiidhamaa qatti godhanii guddisaa jalaa fincaan waraabaa jalaa waan baay'ee ta'aa jiran warra irratti gatee ijoollee irratti dhiisee ofii isaaniitiif dhala isaanii dabarsanii kennuu didanii godaanaa irratti kennuu didanii taa'anii dhugaaf amanamummaadhaan dhala isaanii guddifatan warra akkasii leellisaa warra akkasiif dubbadhaa warra akkasii jajjabeessaa gaafasi warra akkasii jajjabeessitan jechuudha. Dhaloonni boru dhufu dhaloonni boru sin godhatanillee jechuudha. Waaw haati koo kana deeggaraa turte obboleettiin koo kana deeggaraa turte jedhanii jechuudha. Isaanis waan gaarii deeggaru jechuudha. Atas irraa jechuudha. Bakka akka nama sigaaraa xuuxee yookiin immoo waan arge dhugeetuma bakka akkasumatti jira mitiiree nama machaa wayii jechuudha. Akkasitti nama deeggarta taanaan jechuudha. Dhugaan siniin jedhee rakkoo guddaa keessa buutu jechuudha. Rakkoo guddaa keessa buutu warra akkasii jechuudha. Insobiinaas dhugaarratti hundaa dubbadha. Ruuttaa hin jaalannaa hin kabajnaa intala namaatii uumaa rabbiitii garuu hojii ishii dogoggora warri ishii faana jiran dogoggora mee ganni ilaalaa. Wanti kun ishiin fuutee luuliidhaan dhosuun ishii akka rakkoo fidu wallaaltee maaliif jennaan waca jaalatu maaliif jennaan unkurama yaadatu maal jettan da'um ermeellaan jechuudha. Buziyyeen kaleessumtiisaa sila mucaa si gaafatteen guddisna jetteen booddee sin immoo walii galtanii wanta diddee fi aggaaxaam yookiin immoo tooftaa kana fayyadamtanii akkasitti irratti hojjannaa isaantu fuudhe jenneeti jettanii itti yaaddaniitu yennaan ruuttaan akka duratti itti gaafatummaa fudhattee dubbachaa turte miti girgib jettee fuulli ishii kun micciiramee jechuudha. Maaltu kana sigate? Maalumatu kana sigate sin jedhe maaluma akkana sigate? Akkati dadhabde sirraa beekama. Akkati abduu kutannaa keessa jirtu sirraa beekama. Elaa boodani dhugaa dubbachuuf tanan akkuma dheengadda mucaa kootiifan jiraadha malee waan tokko gochuun barbaada jettee jechuudha. Gurri seexanaa dhaga'ee jechuudha. Akka ofirratti murteeffanne si sodaachaa jira. Maaliif jennaan of qabdee taa'uu hin dandeenye, haadha mucaa ta'uu hin dandeenye, haadha ta'uu hin dandeenye. Isa kanaaf iyyuu
boru rakkoo keessa buuta jechuudha. Boru ofuma keetiif oommiita jechuudha. Akka har'aatti of arguu dhabuu dhiisuu dandeessa jechuudha. Boru immoo gaa'elatti gaafa seenuudhaaf jettee dhiirri sitti suuqu sodaachuu danda'a. Ishiin okkoo akkas nama gooti. Ishiin okkoo akkas gochaa turte. Dhalli ishee iyyuu badee okkoo kukkuullattee ishee dhufaa turtedha. Yoonani boru waan tokko miidhameera ta'e okkoo dubartiin kun okkoo gatii naa baasuu hin dandeessu. Nafaana ta'uu hin dandeessu. Nagattee narraa deemuu dandeessi. Jedheesi shakkuu danda'a. Kanaafiyyuu ati isa har'a Abrahaam si gatee inaaffaa Abrahaamiif osoo hin taane achi fageessiti. Ofii kee qofaaf osoo hin taane dhala keetiif iyyuu yaaduu dandeessa. Wanta ta'a gochaa jirtu kun hojii sitti fakkaatee diraama sitti fakkaatu iyyuu malee zariidhaa zariitti darbuu iyyuu danda'a. Ishiin okkoo haadha akkasii turte. Inni okkoo ilma akkasii ture. Ilma haadha akkasii ture namni mucaa keedhaaf iyyuu waan baay'ee. Si gala miti isa nama osoo mucaan kun badeera ta'eeyyuu nu'inis nu miidhaa nu'inis nu gaddisiisa tureeyyuu namni akkoo sareeniyyuu ilmoon saree yoo badde akkoo dhugaadha nama gaddisiisa sobanii akkasuma walii galanii ani Abrahaam immoo ganiidhaan akka kabajan ture ishiin garuu tabaabarii taate haala sanadhaani. Kana bakka kaayiin deemnaa ani mucaa hiisisee maal ta'ee ani hidhamuun barbaadu jettee jechuudha. Sammooyyuu hidhamuu dhabuusa jettu dhiisatti maaliif jennaani yeroo baay'ee jechuudha dogoggora hojjattee taanaani seerri inuma waan ta'e si gaafata jechuudha. Garuu ati maaltu achi si geessuu dhaqe maaltu poolis xaabiyaa si geessuu dhaqe bakka inde qumqummi jedhii taa'i qumqummi jedhee hojii kee hojjetadhu abboo dee maalidha mee ruuttaa mee ilaali mee warri ruuttaamee iyyuu ati mee kan ilaaluu qabdu meerri warrumti si leellisaa turan meerri oomaanumti geleelee suni meerri dargaggoonni sun dargaggoota sanan si biraa dhabeeman dhugaan siin jedhe jechuudha hin jiran boru garuu ati meedaa qullaatti akkaftu natti mul'achaa jira isa dhugaan siin jedhe nama si fowwaatu dhabda buziyyee kana sitti maa turte tonkolii baay'ee waan hojjatteef akkamittiin si amannaa siin jette akkamittiin si amannee dhuguma mucaa bade jenna nu fuunduraa akkati waan dhossiteetti malee kan nuti amannu siin jettee jechuudha. Achitti illee yaadan illee dhaggeeffachaa turte jechuudha. Kanaaf iyyuu ruutta yoo ila inni kana caalu sirra ga'ee ta'e nama si birmatu dhabda. Nama lafa ati kuftee jirtu dhugumaan iyyuu kuftee yoo jiraatte illee nama ol si qabu dhabda. In sob tokkoshiin in fakkeessi tokkoshiin inaaffata akkas godhameeshiin ishiin nama akkasii maaf jedhamta obboleetti keenya wayne guddee sin jechuun baay'ee ulfaata garuu itti muddaa dhugaa dubbachuudhaaf taanaan ani baay'ee kan na ajaa'ibe fi'uu miidiyaa isaanii jechuudha. Isa dheengadda mucaan galeef duwwaa akkuma 200 waan ta'e gale malee Video isaanii amma baay'ee gadi bu'e amma viidiyoo dhoobarii ilaalamaa jiru yuutuubaroota keessaa immoo eenyu jetta warra buttaa jiraa keessaa Aimii fi wanni jechuudha Aimii fi Buruukee jechuudha warra jaalalaa namni barreeffama keessan isa gubbarraa ilaalee irraa hojjeta siniin jedhee gisee baay'ee kan jechuudha. Kanaaf iyyuu nama illee ta'eera taanaan ruutumatti han dubbadhan ruutumatti bakka ruutumatti hin dubbachuu barbaada. Sabbi jedhiitii jiraadhu. Maaloo dhugaa dubbachuuf itti deebi'i dhala keetti itti deebi'i ruutta. Anaan itti deebi'i ana kan mucaa sanaa jechuudha. Laphee koona gube bakka uqqinni mucaa sanaa natti dhaga'ame gooftaan qosinaa eebbisu kana caalan.